Ashamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu nagaaf kabajaan oromummaa lafa jirtan maratti isin haa ga'u jechaa utuu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti munqasifaana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin aleella diroonitiin uummanni nagaadhumaa jiraachuun himame. Godina kaaba shaggar aana warra jaarsotii fi guyyuu keessatti aleellan dirooni guyyaa kaleessa geggeeffamuun lubbuun namoota 8 kan darbe yoo ta'u namoonni hedduu madaa'anii jiraachuun dhaga'ame. Utuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina kaaba shaggar ona warra jaarsoo keessatti mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad aleella dirooniin uummata nagaa fixaa kan oole ta'uun beekame. Mootummaan bilxiginnaa biyyan bulcha ofiin jedhu maqaa jijjiirramaatiin bu'aa qabsoo uummata Oromootiin aangoorra ba'e. Siyaasa impaayerichi qabu harkatti galfatuun guyyaa guyyaan duguugga sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa kan jiru yoo ta'u aleella qilleensarra raawwatu akkuma itti fufetti kan jiru gabroonfatan abbaa irree Abiyyi Ahmad ona warra jaarsoo ganda faajjii ejersa jedhamu yaamamu keessatti aleella diroonii raawwatuun lubbuun namoota hedduu darbuu fi madaa'uun akkasumas qabeenya fi loowwan hedduun dhumanii jiraachuun dhaga'ame. Biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti lubbuun jiraachuun kan ilmaan namaa rakkisaa jiru yoo ta'u mootummaan bilxiginnaa biyyan bulcha ofiin jedhu saba tokkotti duugatatuun saba tokko irratti xiyyeeffachuun duguugga sanyii golaalee Oromiyaa mara keessatti geggeessaa jira. Lixa Oromiyaa Amuuruu fi Kiraamuu akkasumas jaarte keessatti fiinxaaliyyi Amaara kan naasulma namaa hin qabne faannoo ofiin jedhu qubsiisuun hidhannoo hanga mataatti ergaa itti dheebotamu ummata ajjeesuun Oromiyaa weerarsiisuun gama kaaniin kutaalee biroo irratti boombisamirraa gadi darbachuun lammiilee nagaa umaatu keessa hin jirre fixaa jira. Yaa kaleessa jechuun muddee 2 bara 2022 kaaba shaggar aana warra jaarsoo fi guyyuu irratti waraanni sirna bilxiginnaa naasuu ummataaf hin qabne aleellaa diroonii geggeessuun ummata nagaa meeshaa malee hedduu jumlaan fixe gariin madaa'u odeessi gamasanii ba'aa jiru ni ofoomsa. Murni bilxiginnaa boombii samii gadi darbachuun lammiilee nagaa umaatu keessa hin jirre fixuu gocha badii isaa raawwatu akkuma itti fufetti kan jiru ta'uun beekame. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amuura keessatti faannoon Amaara duguugga sanyii kan geggeessaa jiru yoo ta'u saamicha guddaa geggeessuuf baay'inaan achitti wal guura jiraachuun himame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Umuruu keessatti faannoon Amaaraa lammiilee nagaa irratti ajjechaa jumlaa raawwataa kan oolaa jiru ta'uufi aanicha guutuun guututti to'annoo isaa jala oolchuuf jecha gochoota sukanneessoo taasisaa kan jiru ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Gareen shororkeessitoota faannoo jedhamuun yaamamtu baay'inaan aanaa Umuruu keessatti qubsiifamuun kan sochii godhaa jiran ta'uu kan himaa jiru yoo ta'u aanichaa fi magaalaa aanichaa jalatti argaman to'achuuf jecha gocha sukanneessaa qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa kan jiran ta'uu ergaan keessoon nu ga'e ni addeessa. Murni maafiyaa Amaaraa mootummaa abbaa irree Abiy Ahmadiin deeggaramu gareen shororkeessitoota faannoo jedhamtu kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffate ona Umuruu fi magaalaa Agamsaa to'annoo jala oolchuuf jecha gochoota badii ittiin beekaman taasisaa jiraachuu fi namoota nagaa irratti gaaga'ama hamaa geessisaa akka jiran dubbataa jiru maddeen keenya garasii gabaasa nuuf laatan. Sochiin humnoonni Amaaraa faannoo jedhuun of yaaman magaalaa Agamsaa fi aanaa Umuruu guutuutti to'achuuf taasisaa jiran jabaatee itti fufee jiraa jedhu jiraattoonni. Poolisiin humna addaa Oromiyaa magaalaa Agamsaa irra ture humna ittiin hidhattoota faannoo dura dhaabbannu hin qabnu jechuun jiraattonni magaalicha akka gadhiisan erga taasisee booda ofiis waliin Agamsa gadhiisee ba'uun dhaga'ameera. Duulli qindaa'aan saamicha lafaa fi ajjechaa sabummaa irratti xiyyeeffachuun uummata Oromoo irratti baname kun waggoota 2 oliif furmaata osoo hin argatin tureera. Namoonni hedduun ajjeefamanii manneen jiraattootaa guutumatti gubamee qabeenyi isaanii saamameera. Ibsa baawwa boombaasee addi bilisummaa Oromoo maal dhibee fi haala gaafatamni ittiin dhaga'amneen yakka uummata siviilii irratti raawwatamu ammas jabeesse balaaleffata jedhe. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutu isiniif dhiyaata.
adde bilisummaa Oromoo maal na dhibdee fi haala gaafatamni ittiin dhagaamne yakka uummata siviil irratti raawwatamaa jiru ammas jabeessee balaaleffatama. Ijoo dubbii ABO WBO muddee 3 bara 2022 mootummaan paartii bilxiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuun humna lafoon dhumaatisu kanneessa qaqqabsiisutti fufeera. Walakkeessa ji'a onkololeessa irraa jalqabe hanga har'aatti duula WBO dhabamsiisu jedhuun golaalee Oromiyaa adda addaa keessatti haleellaa xiyyaara fudhataa jiru lammiilee nagaa dhibbootan hedduun galaafataa jiran. Har'as uummanni siviiliin dafqee jirtu hojii isaa malee hidhannoo waraana hin qabne mana ofii ooyiruu isaa keessatti bakka waaqeffannaatti iddoo walga'iitti manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan keessatti boombii samiirraa roobsuun dhibbootan dhumataa jiru. Muddee 2 bara 2022 guyyaa kaleessa giddu galeessa Oromiyaa godina Kaaba Shaggar Salaalee Onoota warra Jaarsoo fi guyyoo keessatti xiyyaarota waraana sirna mootummaa bilxiginnaa WBO rukutuun kan jedhuun irra deddeebiidhaan qe'ee uummata keessa haleellaa raawwataniin uummatni siviilii dhibboota lakkaa'amu ajjeesuuf hedduun madaa'u odeessi qabatamaan uummata keessaa arganne ni ifoomsam. Ona warra Jaarsoo magaala xiqqoo baadiyyaa keessaa argamtu Faajjii Ejersam jedhamtu irratti haleellaa xiyyaara raawwatame lammiilee nagaa hedduu galaafate. Akka odeessa kanaatti yoo xiqqaate namoonni 80 ol ta'an du'aniiru baay'ee madaa'aniiru. Maatii tokko keessa namootni 6 wal faana akka dhumanis dhaga'ame. Kanneen boombii xiyyaara mootummaa bilxiginnaan dhumatan kunneen uummata nagaa hojjetuuf manaa beeqonnaan bultoota barattoota mana barumsaa galaa turaniif kanneen mana boo'ichaa deemaa turan akka ta'e beekuun danda'ame. Haleellaa kanaan kanneen daa'imman qaamni irratanis lakkoofsaan baay'eedha. Haleellaa xiyyaara Ono Kuyyuu irratti raawwatame balaa namootni baay'een dhumatuuf madaa'u odeessi uummataa ni hubachiisa. Xiyyaaronni waraanaa MIG mootummaan bilxiginnaa yeroo afrafa Kuyyuu araddoota Ujuree Cabaree fi Qarree taa'aa irratti boombii irroobsuun bal'ina haleellaa raawwatame kun gandoota tokko guutuutti balleessuuf akka ta'e ogeeyyoonni hubachiisan. Miidhaan qaqqabe hin beekamin malee muddee 1 bara 2022 lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallagga Guduruu gabatee irratti mootummaan bilxiginnaa haleellaa samiirraan raawwatu jiraattonni fagodhaniiru. Miidhaa qaqqabe hubatuuf sararri cufamu waan ta'eef hubatuun rakkisaa ta'uu kanneessa hedduun akka ta'e himamam. Haleellaa xiyyaaraan alattis mootummaan paartii bilxiginnaa godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti nagaa fi dhaqqabbiin bu'ee uummatni nagaan hojjete akka hin jiraanne gochuun lammiilee Oromiyaa guyyaan jumlaan ajjeefaman kumootaan qe'ee ofiirraa akka buqqa'an qabeenyii fi manneen uummataa akka barbadaa'u gochuun itti fufeera. Murni golgoleessitu faannoo milishaan humni adda naannoo Amaaraa fi waraanni ittisa biyya maloota fi tooftaalee garaagaraan qindoomanii waloo tooftaalanii baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallagga keessatti uummata Oromoo irratti akka waraana raawwatu itti fufanii jiran. Isa fagoo dhiisne ajjeechaan jumlaa 29 bara 2022 hiraamuutti ta'e kanaaf ragaan guddaadha. Walumaa galatti WBO balleessu jedhu mootummaan federaala paartii bilxiginnaan durfamu uummata nagaa qeessaa keessatti xiyyaara lolaa fi waraana humna lafoon fixaa jiru ABO'n akkuma ammaan dura ammas gocha kana jabeessee balaaleffatamu uummata subachiisuu barbaada. Mootummaan kun karaan qabatee jiru kayya akka dhiigni uummata nan bulcha jedhu akka bishaanii gadi naqaa jiru kun kan isatti gaafachiisu ta'uu hubachiisa. Rakkoo siyaasa humna waraanaan furuuf yaaluun uummata nagaa boombiin haleeluun muddamaa jiru darayyoo ammeesse malee furmaata fiduu akka hin qabne ta'uu har'as ejjennoo ABO'ti. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n dhuma irratti mootummaan bilxiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuuf waraanaan dhumaati jumlaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwatu akka dhaabu gadi jabeessee hubachiisa. Hawaasni addunyaa kanneen mirga dhala namaa falmanii fi nagaa jaalattoonni humni mootummaan kun duguugga sanyii raawwataa jiru akka dhaabuuf dhiibbaan
gama isaaniin akka godhamurra deddeebiin gaafatam. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo muddee 3 bara 2022 Finfinnee. Fincilli barattoota Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti fincilli barattoota Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiraachuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad dabalataan waan qindeeffate qaba. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti fincilli barattoota Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiraachuun dhaga'ame. Qeerroon bilisummaa Oromoo fi barattoonni Yuunivarsiitii Haramayaa fincila diddaa gabrummaa fi gocha sanyii duguuggaa mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmad uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru balaaleffatu gaggeeffamaa kan jiru ta'uun beekame. Haaluma kanaan guyyaa har'aa naannoo Sumaalee Qabridaaritti fincilli guddaan uummata naannichaatiin yoo ka'u poolisoonni naannichaa dhaabsisuuf tarkaanfii guddaa fudhataa akka oole miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gocha sanyii duguuggaa golaalee Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiru balaaleffatuuf hiriira uummata diiyaasporaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u hiriirichi bakkoota garaagaraatti akka itti fufu himame. Sirni biltsiginnaa Abiy Ahmad uummata biyyattii bulchaa kan jiru osoo hin taane uummata biyyattii keessa jiraatu saba tokko irratti xiyyeeffatuun duguuggaa sanyii gaggeessaa kan jirudha. Gocha kanas balaaleffatuuf qeerroon bilisummaa Oromoo fi barattoonni Yuunivarsiitii Haramayaa fincila guddaa gaggeessaa jiru. Fincilli kunis yoo roorroo fi gidiraan uummata Oromoo irraa hin dhaabatin bakkoota biroottis akka itti fufu eegama. Hawaasni Oromoo Kiraamuu keessa jiraatan guutuma guutuutti buqqaanii jiraatu koominikeeshiniin giddaa ayyaanaa beeksisee jira. Hawaasni Oromoo aana Kiraamuu guutuutti buqqa'u koominikeeshiniin giddaa ayyaanaa beeksise. Godina Wallagga Bahaa aana Kiraamuu keessa taleella faannoon Amaara raawwatanii jiraattonnichaa guutumaan guutuutti buqqaanii jiraachuu koominikeeshiniin giddaa ayyaana beeksisee jira. Haleella gareen shororkeessitoota faannoo Amaara jedhamu yaamamtummaa Oromoo aana Kiraamuu irratti raawwataniin lubbuun lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman darbuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun akkasumas jiraattonnichaa aanicha gadi dhiisanii baqachaa akka jiran isiniif gabaasnee jirra. Haaluma kanaan fiinxaaliyyiin Amaaratii fi milishaan Amaaraa akkasumas hidhattoonni shiftaa piippii waliin ta'uun uummata Oromoo Horroo Guduruu Jaardagaa Jaartee Amuuruu fi Kiraamuu irratti bobba'uun halkaniif guyyaa uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti gocha sanyii duguuggaa raawwataa jiru. Gochi kunis kan daran caala daran ammaa ta'e itti fufe ta'uu jiraattonnichaa yoo dubbatan halkan edaa kanas hidhattoonni shiftaa Amaara kunneen kallattii garaagaraatiin daangaa Oromiyaa ce'uun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaasaa jiru. Koominikeeshiniin giddaa ayyaana aana Kiraamuutti rakkoo nageenya fiinxaaleeyyii Amaara raawwataniin uummanni sabaan Oromoo ta'e gandoota aanichaa 19 keessa jiraachaa turan guutumaan guutuu taleella faannoon Amaara geggeessaa jiraniin buqqaanii jiraachuu ibse. Kanumaan wal qabate akka koominikeeshiniin giddaa ayyaana beeksise kanatti namoonni nagaa kumaatu keessa hin jirre kan sabaan Oromoo ta'an aanicha irraa buqqoo fi namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiraachuu eere. Gocha Wallagga keessatti raawwatamaa jiruu fi gocha waggaa lamman kana uummata aanichaa irratti raawwatamaa jiru yaadachiisuun kan ibse koominikeeshiniin giddaa ayyaana tibba kana qofa lammiilee nagaa qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaan alatti hedduun ajjeefamanii akka jiran gadi fageenyaan ibsee jira. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.